imala badhaadhinaa Itoophiyaan qabattee hojjetaa jirtu milkeessuu keessatti gaheen naannoon Oromiyaa ba'aa jiru olaanaa ta'uu afayyaa'in caffee Oromiyaa Aadde Saadaa Abdurrahmaan himan. Caffeen Oromiyaa yaa'ii isaa idilee ja'affaa waggaa sadaffaa bara hojii ja'affaa ta'aa jira. Warqituu Magarsaa dabalata qabdi. Imala badhaadhinaa Itoophiyaan qabattee hojjechaa jirtu keessatti gaheen naannoon Oromiyaa baachaa jiru kan akka salphaatti ilaalamu miti jedhan afayyaa'in caffee Oromiyaa Aadde Saadaa Abdurrahmaan. Tarkaanfiiwwan addaa gama misooma baadiyyaa fi magaalaan hojjetaman wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu bira darbee alergii guddisuu keessattis qooda guddaa gumaachaa jira jedhan. Kana milkeessuu keessatti qoodni qonnaan bultootaa fi qooda fudhattootaa olaanaa ta'uu ibsan. Hawwii misoomaa hunda galeessaa fi mala dheeraa qabame bira gahuuf ciminaan hojjechuu akka barbaachisus akeekaniiru. Keessattuu karoora xiqqii qabamee teekinooloojiin deeggaruun fi xabbaasuun xiyyeeffannoon hojjetamaa jiras jedhan Aadde Saadaan. Mootummaan naannoo Oromiyaa naannicha keessatti kallattiiwwan hojiiwwan misooma jiruuf jireenya uummata keenyaa boqonnaa haaraa ceesisuu dandeessan bocuudhaan galmoota gurguddaa mul'ata kana dhugoomsuudhaa waliin karoorsee xiyyeeffannoo addaan hojjechaa jira. Hojiiwwan hanga ammaatti hojjetameen injifannoowwan argaman riqicha ceehumsa jijjiirama naannoo fi biyya keenyaati. Ergamni fudhanne ulfaataadha. Mul'anni keenya fagoodha. Daandiin keenyas dheeraadha. Karoorri qabannee hojjechaa jirru ammoo xiiqii fi kutannoo olaanaa kan gaafa galmoota badhaadhinaa qabannee milkeessuuf ariitii fi saffisa olaanaadhaan hojjennee Oromiyaa fakkeenya badhaadhinaa taate uumuun sirna jabaa dhaloota har'aa fi egeree ceesisuu danda'u ijaaruu fi itti gaafatamummaa fudhannee hojjechuu irratti argamna. Fayyadamummaa uummataa mirkaneessuu fi galma waloo mul'ata keenyaa milkeessuuf to'annoo fi hordoffiin qaamolee mootummaa sadanii raawwataniin hojiin milkii qabus hojjetamuu danda'eera jedhan. Bu'uuruma kanaanis qaamni seera baaftuun hawaasa keessa naanna'u milkaa'inoota hanqinoota fi dhimmoota furamuu qaban irratti xiyyeeffannaan hojjetamaa tures kunis cimee itti fufa jedhan. Nageenya waaressuufis obbolummaa dhugaa waloo qabate cimsuun nagaan karaa nagaan qofa akka dhufuuf hojiin mootummaan hojjetaa ture laayyoo akka hin turre ibsuun fuula durattis xiyyeeffannoon kan irratti hojjetamu ta'uu himan Aadde Saadaan. Mootummaan naannoo Oromiyaa nageenyi bu'uura misoomaa guddina dinagdee fi utubaa badhaadhinaa biyyaa ta'uu hubatee obbolummaa dhugaa fi tokkummaa walqixxummaa irratti hundaa'een sirna dimokiraasii hunda galeessa hunda hammatu waloon waliin jiraatuu fi waamicha nageenyaa karaa nagaan taasisaa ture. Fashalaa'uun isaa hawwii uummanni keenya nagaa fi tasgabbii qe'ee isaa keessatti akka bu'uuf qabu akka hin milkoofne taasisee jira. Waan ta'eefis nagaa fi olaantummaa seeraa kabachiisuun hundaa ol uummanni keenya qe'ee isaa keessatti nagaan bahee akka galuuf xiyyeeffannoo addaan hojjechuun dirqama mootummaa waan ta'eef tarkaanfiin seera kabachiisuu fi nagaa fi tasgabbii uummataa mirkaneessuu cimee itti fufuu akka qabu maqaa koo fi maqaa caffee mootummaa naannoo Oromiyaan waamicha dabarsuun barbaada. Tarkaanfii addaan qamadii jallisii bonaan misoomeen bu'aa guddaa galmaa'uun akka addunyaatti beekamtii arganne irra jedhan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa. Okaash Adam dhimma kana bal'inaan qindeesse. Wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu fi alergii guddisuu fi oomisha alaa galu bakka buusuun jiruu fi jireenya qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa jijjiiruuf hojii hojjetamaa jiruun bu'aaleen gurguddoon akka argaman pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa yaa'ii idilee ja'affaa waggaa sadaffaa bara hojii caffee ja'affaa taa'ame irratti ibsaniiru. Bara oomisha 2015 fi 2016 qonna arfaasan lafa hektaara miiliyoona 1.2 midhaan gosa garaagaraan misoomerraa oomishni kuntaala miiliyoona 25 ol akka argames pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa ibsaniiru. Milkaa'ina kan itti fufsiisuudhaafis baranas kutannoon hojiin qonnaa hojjetamaara jedhan pirezidaant Shimallis. Tarkaanfilee haaraa bara kana xiyyeeffannaan kennamee hojjetamaa jiruun ganna darbe bara oomisha 2015-16 misooma qamadii rooba gannaa lafa hektaara miiliyoona 2.6 garbuu biiraa lafa hektaara 315 boloqqee lafa hektaara 950 atoo boosituu lafa hektaara 532 acholonii lafa hektaara 247 irratti misoomsuun kan danda'ame yommuu ta'u waliigalaan bara oomisha 2016 lafa oomisha adda addaa hektaara miiliyoona 9.6 midhaan gosa adda addaatiin uwwifamee irraa tilmaama sabsii duraa gaggeeffameen callaan kuntaalli miiliyoona 280 ni argama jedhameetu eeggama. Misooma qonnaa karoorfamee hojjetamaa jirus callaa guddistuu dhiyeessuun fi oomishaalee nisheetii qonnaa garaagaraa irratti xiyyeeffachuun bu'aan isaa akka addunyaatti beekamtii argate badhaasnis ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediif kennameera jedhan pirezidaant Shimallis. Hojii kanaafis xaa'oon keemikaalaa kumtaala miiliyoona kan bule dabalatee miiliyoona 7.5 hojiirra oolee jira. Inisheetivii qamadii jallisii looreeta nagaa addunyaa muummee ministeera keenya Dr. Abiy Ahmed bocamee waggoottan darban hojii hiikamuun bu'aa olaanaan fidameen faa'oodhaan akka addunyaatti badhaafamanii jiru. Carraa kanaanis baga gammaddan baga wajjin hin gammanne isin jechuun barbaada.
Joottan jahan darban keessatti misooma qamadii jallisii lafa hektaara miiliyoona 2.7 misoomsuun kunuunsi dansaan godhamaaraa jedhan qaamolee karoora kana galmaan gaaniifis galata galchaniiru. Qamadii jallisii bara kana joottan jahan darban lafa hektaara miiliyoona 2.7 sanyiin uwwisuun kunuunsi barbaachisu taasifamaa jira. Carraa kanaan yaadama muummee keenyaa fudhachuudhaan hooggansi ogeessi sadarkaa hundatti argamu hundaa ol immoo qonnaa fi horsee bulaan keenya seenaa biyya keenyaa jijjiiruu seenaa kadhannaarraa gara seenaa badhaadhinaatti hojii hojjechaa jirtaniif kabajamaa caffee kana fuulduratti maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Ji'oota ja'an darban keessatti mana barumsaa bu'uura boruu 3,686 ijaaruun waliigalaan manneen barnootaa bu'uura boruu 14,698 guddisuun danda'ameera jedhan pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Rakkoo dhiyeessii manneen qorichaa furuuf immoo hojii hojjetameen manneen qorichaa modeela hawaasaa 87 haaraa ijaaruu himanii Magarsaa Mokonnin dabalata qaba. Ji'oottan ja'an darban keessa waliin gahinsa manneen barnoota bu'uura boruutiin manneen barnoota 3,684 manneen barnoota sadarkaa lammaffaa 107 fi manneen barnoota sadarkaa lammaffaa 20 ijaaramaniiru. Manneen barnootaa ji'oottan ja'an darban keessa ijaaramaniis waliin gahinsa manneen barnootaa sadarkaa dur tureerraa gara oliitti guddiseera jedhan pireezidaanti Shimallis Abdiisaa. Ji'oottan ja'an darban keessa manneen barumsaa bu'uura boruu 3,686 ijaaruun waliigalaan manneen barnoota bu'uura boruu 14,698 manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa 107 ijaaruun manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa 15,328 akkasumas manneen barnoota sadarkaa lammaffaa 20 ijaaruun manneen barnoota sadarkaa lammaffaa 1,371 irraan ga'uun danda'amee jira. Gama carraa barnoota babal'isuutiinis ji'oottan ja'an darban keessa manneen barnoota bu'uura boruu haga sadarkaa lammaffaa jiran keessatti barattoota miiliyoona 11 simannee barsiisaa jirra kan jedhan pireezidaanti Shimallis barsiisotaa fi haala gaarii mijeessuuf naannawaa baadiyyaa manneen jireenya barsiisotaa 5,213 ijaaramanii kennamaniiru. Manneen barnootaa dulloomanis haaromfamaniiru jedhan. Manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa istaandardii barbaachisu gadi ta'an 4,418 fooyyessuun hojii baruuf barsiisuuf mijataa akka ta'u gochuun danda'ameera. Harcaatii barattootaa hir'ifnee kaka'umsa barattootaa daballee qulqullina barnootaa mirkaneessuuf sagantaa nyaata barattootaatiin baatiiwwan darban keessaa hirmaannaa uummataa baajeta mootummaa fi dhaabbilee tola ooltotaan nyaachisuun danda'ameeras. Hanqina kitaabaa mudatee hir'isuufis sadarkaa tokkoffaa haga sadarkaa lammaffaatti kan tajaajilu kitaabonni miiliyoona 19 maxxanfamanii raabsamaniirus jedhan. Rakkoo hanqina kitaabaa furuuf kan bara darbee maxxanfame dabalatee hanga ammaatti waliigalaan kitaaba sadarkaa tokkoffaa miiliyoona 14.3 dhibbantaa 54 kan sadarkaa lammaffaa miiliyoona 5.5 dhibbantaa 99 mootummaa fi hirmaannaa dhimmamtootatti maxxanfamee raabsameera. Madda rakkoo guddaa dhiyeessii kan ta'e sharafa alaa fi galteewwan kitaabonni irraa hojjetaman waan ta'eef rakkoo kana furuufis mootummaan naannoo Oromiyaa dhaabbilee dhimmi ilaallatu waliin hojjechaa jira jedhan. Maxxansa kitaabaa wal qabatee rakkoo kana kan ta'e dhimma meeshaa dheedhii maxxansa kitaabaaf galtee ta'u fi sharafa alaa qunname yommuu ta'u rakkoo kana furuuf ministeera mallaqaa fi baankii biyyoolessaa waliin dhiyeenyaan hojjetamaa kan jirudha. Bara 2016 irraa eegalee barnoonni gosa safuu yookaan kid entrepreneurship barsiifamaa kan jiru yoo ta'u kun ammoo dhaloonni duudhaa Oromoo akka hin daganne taasisaa amala gaariin guddatanii kalaqa irratti akka xiyyeeffatan taasisas jedhan. Bara 2016 kana irraa kaasee gosa barnoota safuu fi barnoota kid entrepreneurship kitaaba qopheessuun barsiifamaa kan jiru yommuu ta'u kun aadaa fi duudhaa Oromummaa dhaloota haaraa biratti akka hin dagatamnee fi dandeettiin kalaqa barattootaa cimsuuf keessatti iddoo olaanaa kan qabudha. Pireezidaanti Shimallis ji'oottan ja'an darban keessa dhaqqabummaa tajaajila wallaansaa fayyaa fi bu'uuraalee fayyaa babal'isuun kan dullooman haaromsuu tajaajila fayyaa fi dhimmoota barbaachisoo ta'an iddoowwan hanqinni mudatetti meeshaalee wallaansa fayyaa fi humna namaa guutuun xiyyeeffannoo argatu irratti hojjetameera. Du'a haadholii hir'isuufis hojiin fakkeenya qabu hojjetamee jira jedhan. Ji'oottan ja'an darbe kanatti piroojeektoota dhaabbilee fayyaa sadarkaa garagaraa 114 xumursiisuun tajaajilaan eegalchifamaniiru. Du'aatii haadholee xiqqeessuuf hojiiwwan ji'oottan ja'an darban keessa hojjetamaa ture tajaajila da'umsa duraa haadholeen 815 dhibbantaan 105 tajaajila kan argatan yommuu ta'u haadholeen 611 dhibbantaan 105 tajaajila da'umsa dhaabbilee fayyaa keessatti akka argatan taasifamee karoora ji'oottan ja'an kanaaf qabame milkeessuun danda'amee jira. Hanqina qorichaa mudatu furuuf hanga xumura bara 2015tti manneen qoricha moodela hawaasaa 356 irra ture jalqaba bara
hojii baranaa dabalataa manneen qorichaa moodela hawaasaa 55 ijaaruuf karoorfamee 87 hojjetamee xumuramee hawaasni tajaajila akka argatu taasifameeras jedhan. Rakkoo dhiyeessii qorichaa fi meeshaalee yaalii walii wal qabatee jiru furuuf hanga xumura bara 2015tti mana qorichaa moodela hawaasaa 356 irra ture irraa bara kana haaraa 55 jalqabsiisuuf karoorfamee ji'oottan darban keessa 87 xumuruudhaan hawaasaaf tajaajila akka kennan kan taasifame yommuu ta'u waliigalaan manneen qorichaa moodelaa hawaasaa akka naannootti keenyatti 448 ga'uun danda'amee jira. Miseensota inshuraansii fayyaa miiliyoona 26 irra kan ga'e yoo ta'u kanneen keessaa hedduun tajaajila wallaansaa fayyaa gatii madaalawaan argataniiru. Dhukkubsattoonni 50,000 ol ta'an ammoo tajaajila wallaansa fayyaa baqaqsanii hodhuu cimaa haga salphaatti argataniiru jedhan. Ji'oottan ja'an darban keessa aanolee naannoo Oromiyaa keessatti waliin gahinsa daandiiwwan baadiyyaatiin iddoowwan adda addaa 400 keessatti daandiiwwan baadiyyaa kiiloomeetirii 207 hojjetameera jedhan Pireezidaanti Shimallis Abdiisaa. Daandiiwwan dullooman kiiloomeetirii 3,474 ol ammoo haaromfamaniiru kan jedhan Pireezidaanti mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan baajenni ittiin hojjetamee fi haaromfame kunis birrii miiliyoona 56 maddeen adda addaarraa walitti qabuuni jedhan. Ji'oottan ja'an darban keessa daandiin kiiloomeetira 3,474 kan suphame yommuu ta'u suphaan daandii kanaaf kan oole fandii daandii naannoo qarshii miiliyoona 56.5 sassaabuun kan danda'ame yoo ta'e illee karoora bara kanaaf qabame qarshii miiliyoona 412 milkeessuuf ciminaan hojjetamuu murteessa. Dhageessanii Instituutiin Tiraansfoormeeshinii Qonna Itoophiyaa Biiroo Daldala Oromiyaa waliin ta'uun oomishaalee qonnaa 19 irratti sirna haala salphaan odeeffannoo gabaan ittiin oole argachuus hin dandeessu. Diriirsanii jiru. Gatii oomishni qotee bulaa irraa jimlaa fi qinxaaboon bitamuuf gurguramu xiqqaa hanga guddaatti gatii tokkoon ooltee gabaa wiirtuulee Oromiyaa 130 fi akka biyyaatti 311 jiran irraa battalaan ni argattu. Kan isinirraa eegamu 677 irratti bilbilu yookiin karaa marsariitii www.nmis.et barbaaduudha. Instituutii Tiraansfoormeeshinii Qonna Itoophiyaa fi Biiroo Daldala Oromiyaa. Mootummaan nageenya uummataaf jecha qaama karaa nagaa qabsaa'uu barbaaduu fi bu'uura heeraa fi seeraan galuu barbaaduu fi karri banaadha jedhan Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Okaashaa Adam dabalata isaa qindeesse. Miseensonni caffee gaafilee nageenyaan wal qabatee gaafatan keessaa rakkoo nageenyi waa mara nageenyi yoo jiraate wanti hunduu milkaa'a. Kanaaf kutannoon mootummaan nageenyaaf qabu maal fakkaata rakkoon keessoo mootummaa jiru hangam qulqullaa'ee jira kan jedhu miseensota caffeerraa gaafilee kaa'anidha. Wareegamni qaama nageenyaatiin ta'aa jiru hawaasa keenya irra ga'aa jiru hooggansa keenya irra ga'aa jiru baay'ee kan nama gaddisiisu ta'e tokko akka gaaffitti waan hin qabu gama biraatis beekamees iddii beekamees kutannoo irratti hojjechuu wajjin wal qabateetu ilaalame gaariidha kan jedhu sanadha kanan kaasu kan biraa kanaaf rakkoo keessoo kana sirriitti qulqulleessanii tasgabbii uummanni akka argatu gochuudhaaf hojiin hojjetamaa jiru maal fakkaata. Uummanni keenya yeroodhaan butamaa qarshii gurraanuu dhaga'ee hin beekne gaafatamaa roorroon taanetutti jira jechuudha uummata keenyatti. Kaayyoo kana kan isaan godhaniif rakkoon isaanii mootummaa waliin otoo hin ta'in uummata waliin akka ta'e ibsuuf jecha yeroodhaan uummata butaa yeroodhaan uummata xalafaa yeroodhaan waan uummanni dhaga'ee hin beekne gaafachaa itti roorrisaa jiranii jechuudha. As keessatti qindoominni qaamolee nageenyaa qaamolee siyaasaa fi humnoota mootummaa sirriitti qindeessuudhaan waan kana yeroo gabaabaa keessatti fallee akka argamu yoo hin taane immoo mootummaan waamicha nageenyaas dhiyeessee jira. Waamicha nageenyaas kan simachaa jiran waan hin taaneef tarkaanfiin barbaachisaan fudhatamee yoo karaa nagaa ta'e karaa nagaa yoo karaa nagaa hin taane immoo gama barbaachisaa ta'een humnoota kana uummata keessaa akka qulqulleessitan jechuun barbaada. Amma mootummaan karaan sabanaadha. Abbaa fe'ee wajjinuu araara geggeessuudhaaf karaan sabanaadha. Waamichas gochaa jira. Abbootii gadaas itti ergaa jiru. Ammas sun cimee akka itti fufu ta'ee yoo ta'uu baate garuu olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf adeemsi jiru maal fakkaataa kan jedhu kanan kaasuun. Nageenyi naannoo Oromiyaa keessatti yoom dhufa akkamitti furama kan jedhu irratti sadarkaa pireezidaantii itti aanaatti qindeessan kilaastara nageenyaa fi haqaa koomishiinar Kaffaaloo Tafarraa deebii kennaniiru. Rakkoo nageenyaa kan furu qaama tokko qofa osoo hin taane kan qaama maraatii jedhan koomishiinar Kaffaaloo uummannis gatii cimaa kaffalaa jira humni gurmaa'ee saamicha irratti bobba'ee hawaasa ganamaa fi galgala dararaa kan jiru ta'uu eeran.
inni kun horu kutamu faca'ee of jijjiiree magaalatti galee uummatatti makamee dhokatee rakkoo uumaa jira. Dabalataan qaamoleen gurmaanii saamicha irratti bobba'anis uummata keenya guyyaa guyyaadhaan butaa ajjeesaa saamaa kan jiran akka ta'e hin beekamu. Bakka baay'eetti uffata reenjarii bitanii meeshaa waraanaa bitanii gurmuu xixiqqaadhaan hanga nama 5titti uffataa fi meeshaa isaanii baarzaafii keessa awwaalanii guyyaa guyyaa magaalaa keessa oolanii qorachaa nama maallaqa qabu nama midhaan gurgurate adda baasaa oolanii galgala dhaqanii uffata san uffatanii kan saaman jiru. Akka naannoo Oromiyaatti humna hidhatee waamichi garaagaraa godhamee fi karaa nagaatiin lakki kan jedhe ABO shanee ta'uu eeruun uummannis rakkoo kana keessaa ba'uuf gurmaa'ee humna badii kana ofirraa yoon qolatiin nageenyi waaraan bu'uu hin danda'u jedhan Komishinar Kaffaalewu. Diina gurmuu xixiqqaa akkaataa kanaan gurmaa'u socho'u kan uummata keenya rakkoo nageenyatiif saaxilu kan to'achuu danda'u uummata keenya. So nageenya waaraa fiduuf sirna wareegamaan finne kana ceesisuudhaaf biyyatti fufsiisuudhaaf hundi qaamni nageenyaa hawaasaa wajjin qindaa'een hojjetu taanaan milkaa'uu hin dandeenyu. Kanaaf hundi gahee isaa taphachuun kan irraa eeggamu carraa kanaan kaasuun barbaada. Bakka maratti qindoominaan dhimma nageenyaa irratti gurmaa'insi cimuu qabas jedhan Komishinar Kaffaaluun. Pirezidaantii ta'an naannoo Oromiyaa Obbo Awwaluu Abdii rakkoo nageenyaa kallattii garaagaraan keessa fi alaan godhamu ofirraa qolachuun danda'ameeraa jedhan. Rakkoolee fi garaagarummaa jiru karaa nagaatiin mootummaan furuuf rakkoo fi ofiin furachuuf hanga jiddu galtummaa qaama birootiin yaalamus gareen kun gaafii nagaa uummanni Oromoo fi mootummaan waamicha godhee fudhachuu hin dandeenye jedhan Obbo Awwaluun. Mootummaan naannoo Oromiyaas rakkoo nageenyaa karaa nagaan xumuruuf yaalus hin milkoofne qabsoon qawween godhamu galma hin ga'us jedhan. Dhugaa dubbachuuf aggaammiin injifannoo uummata Oromoo irratti kallattii arfaniin godhamaa jiru guddaadha. Kana garuu akkanaanii miti ofirraa kaqulan. Hojii obsa fitachiisa mootummaan naannoo Oromiyaa fi uummanni Oromoo wajjin ta'ee hojjeteen yeroo ammaa kana karaa guutuu ta'een firris diinnis ejjennoo keenya humna keenya haqa keenya beekuu danda'ee jira. Carraa kanaan abbaan fedhe dhaadachuu danda'a, abbaan fedhe waan fedhe kaasuu danda'a. Garuu humnaan aangoo barbaadu maltisuun kilaashii qabatee bosona seenee milkaa'uu akka hin dandeenye qabatamaan hojii waggoottan arfan hojjenneen mul'isuu dandeenyee jira. Qaamolee karaa nagaatiin dhufan dubbiin isaanii akkasumatti xumuramti kan dideef ammoo olaantummaa seeraa jalqabame cimsuun itti fufaa jedhan Pirezidaantii ta'an naannoo Oromiyaa Obbo Awwaluu Abdii. Ijaarsa humnoota oloo keenya cimsinee itti fufuu keessattuu gaachana sirnaa, milishaa, poolisii, raayyaa ittisa biyyaa fi uummata dabalatee lammata uummata keenya qixaan ijaarree abbaa nagaa gochuu baay'ee aanaalee baay'ee keessatti ganda baay'ee keessatti uummanni keenya ijaaramee waan qabu hidhatee ilaa filaameen ganda ofii ka eegaa jiru baay'ee dhugaa dubbachuuf hojii misooma keenya gandoota kamuu keessatti karaa guutuu nama jechisiisuun gaggeessaa jira. Bakka tokko tokkotti harcaatiin haa jiraatu malee. Olaantummaa seeraa calqabne cimsinee itti fufu. Mariin waamichi baay'een godhamee jira. Kanarra darbee warra immoo didee achitti hafu jiraannaan tarkaanfiin olaantummaa seeraa cimee kan itti fufu ta'uu isaa. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa qaamni bosona jiru kun eenyuuf qabsaa akka jiru ifaa miti jedhan ammas taanan karaa nagaatiin mootummaan qophiidha jedhan. Warra ammas dogoggora sana hubatanii dhufan nama tokkos haa ta'u nama 1,000 haa ta'u amma barbaade haa ta'u mootummaan fudhatee simatee karaatti galchuudhaaf qophaa'adha. Garuu wantin humnoota kanaaf ibsuu barbaada. Karaa isaan qabatan kun isaanis hirmaan fayyadaman hundaa ol immoo sabni qabsoofnaaf jedhanii isaan miidhaa olaanaa irraan gahaa jiran kana hin miidhaas jira hundaa ol immoo gabrummaa uummanni keenya keessaa ba'uu hin dandeenyetti dabarsee kenna. Gabrummaa keessaa ba'uu hin dandeenyetti uummata keenya dabarsee kenna. Maaliif hunduu gaabbee maraachaa jira. Gaabbee maraate hunduu tokko tokko maraanna isaa dhokfatee akkuma teetti jiraataa jira. Garuu maraannicha akkuma nama bullukkoo uffatee bullukkoo keessaan ibidda bobeessaa jiru. Ibiddi boba'aa jiru sun yeroo fudhataa bullukkicha qabachuu isaan oolu. Alatti gadi ba'uu isaan oolu. Gubbaan isaa fayyaa fakkaata garuu keessaa gubachaa jira. Inuma ba'a. Tokko tokko immoo gubannaa sana dadhabanii inuma argitu. Booda irratti maraachaa jiru. Kanaaf warra kanaaf dabarsanii kennuudhaaf yoo ta'e malee sabicha hiree saba kanaa tiksuu hin danda'an. Haala amma isaan itti deemaa jiran. Kanaaf mootummaan naannoo keenya uummata keenya qindeessee humnoota kanarratti tarkaanfii keessa hin deebine fudhachaa deemaa kan cimsinee itti fufu. Olaantummaa seeraa kabachiisuun sakandii tokkoof hin dhaabbatu. Uummanni keenya humni kun badii itti fidaa jiru itti fiduudhaaf deemaa jiru sirriitti hubatee humnoota kanarratti qabsaa'uu fuulee dhaabbachuun irraa eegama. Ammoonas qabsaa'aa aarsaa guddaa kaffalaa dhufe ammas kana cimsee itti fufuutu irra jiraata.